Dangefama yaada siifin qabu ilaalcha koo jaallaan siif qajeelcha daba dubbadhee hamaan ba'u halkan bulchee guyyaa sinna oolcha. Akkam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS kun kan daawwataa jirtan qophii addaati. Qophii addaa ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos sabeeffachuudhaan keessumaa kan bara 2015 ayyaana gannaa yookiin immoo ayyaana dhalootaa kana kabajuuf keessumaa wajjin turtii taasisuuf qophii keenya qindeeffannee qabna. Keessummaan keenya waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaatti pirezidaantii kan ta'anidha. Paaster Laakoo Badhaasooti. Paaster Laakoo Badhaasoo wajjin haala dhalootaa keessumaa immoo dhalachuu Yesuus Kiristoos hiika akkamii akka qabu amantootaaf biyya lafaaf ayyaana kana wajjin qophii addaa qindeeffannee jirra. Hanga xumuraatti akka hordoftan isin affeera. Ani Abdiisaa Fufaati. Ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuuti. Yemmuu taatanii ayyaana bara kana waliin kabajuuf egaa keessummaa koo waan taataniif guddaan isin galateeffadha. Galatooma. Waan dhuftanii fi baay'ee isin galatoomfannaa ulfaadha. Haa ta'u mee egaa dhalachuu Yesuus Kiristoos amma akka lakkoofsa biyya kanaatti 2015 irra geenyee jirra. Erga ayyaana kana dhalachuun gooftaa Yesuus Kiristoos egaa baay'ee biyya lafaaf gaafa dhalatu misraachoon kan dhaga'e jalqaba warra tiksoota. Mee kun hiika akkamii qaba? Mee achumarraatii kaanuu waan gabaabaa ishee jennee isa boodatti deebina. Akkuma beekamu wangeela Luqaas irratti የምስራቸው kana duraan dursee ka hime maleekota. የምስራቸው kana maleekonni hinnaa dhufanii himanii tissoota halkan dukkanaan saawa isaanii horii isaanii tissaa warra jiranii isaanitti dhufanii himan maleekonni kun. Qorichi adunyaa kana Yesuus Kiristoos dhalatu isa የምስራቸው kana itti himani. Isaanis ammoo sagalee kana iddoo inni jirus waan itti himaniif tissoonni sagalee dhagaan kana ammoo isa kana beekuuf dhugaa ta'u ragaa ba'uuf haga iddoo sanii deemanii argan. Innaa የምስራቸውን kuni maleekotatu duraan dursee himi. Warri kennaa qabatanii dhufan mucaa kanaaf mucaan kun dhalachuusaa akkasumatti urjii lakkaanii dhufanii hayyoonni gara bahaarra iddoo mucaan kun jiru urjiin isaan gaggeessee achitti dhaabate mucaa kana kan barbaadu immoo mootii yeroo sana bara sana mootiin dhalatannaa Herodos kan jedhamu tureera. Isa dhokatanillee dhaqanii gaafa isaa fi kennaa qumbii fi waan urgooftuu sana kennanii gammachuun ture tiksoota biras fayyisaadha nagaadha kan jedhamu sana mee isa nuu ibsaa. Maali hayyoonni kun? Hayyoonni kunini urjii argani baarratti. Warra sabaa sagalii jedhaman. Warri kuni urjii kana arganii, urjii kana laalanii, urjii kana faana dhufanii mootii biyyaa gaafatan. Iddoo Yesuus Kiristoos itti dhalatu isa raajii macaafa caafamee jiru sanii isaan faana bu'anii dhufanii gaafatan mooticha. Mootichi immoo naye. Mootiin biraa dhalate. Ani mootiidha. Ani mootiidha. Mootiin biraa akkamitti na dhufa jee naye. Deebee ammoo mootichi isaan achi ergee ka'ee deemaatii yoo argitan sagadaa jedhe. Urjiin sun ammoo hanga iddoo Yesuus Kiristoos itti dhalate isaan geggeessa achi isaan geggeeffanii iddoo ga'anii bira dhaqanii haadha isaa Maryam wajjin innaa inni jiru arganii kennas laataniif. Innaa deebaan ammoo eebjuudhaan beekanii jara kana mooticha kana dhukatanii deeman. Mootichi kun naasuu irraa kaka'eeni daa'imman waggaa 2 gadi jiran hunduma isaanii fixe. Innis ammoo raawwata raajii kanaan dura kakuu moofaa irratti dubbatame isa uleen gahuudhaaf. Raajota keessatti durumaan iyyuu duraan dursee raajiidhaan fayyisaan akka dhalatu Isaayyaas fa'aa keessattis Daani'eel fa'aa baroota duriirra raajonni durii turan abboonni iyyuu barumti akka Musee fa'aa Abiraam fa'aa waa'ee dhalachuu Yesuus kana fuulduratti raajanii turan jechuudha. Isaayyaas keessattuu baay'ee raajeera. Mootii nagaa Yesuus Kiristoos akka ta'e waa'ee Yesuus Kiristoos inni
mootiin nagaa akka dhufu raajeera baay'ee. Raajiin Isaayyaas wangeela Isaayyaas jedhamee uumama. Maaliif waan baay'ee waa'ee Kiristoos Yesuus waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos baay'ee waan raajeef. Raajii kanarraa akka ka'een macaafni Isaayyaas wangeela Isaayyaas jedhamee dubbatama. Kanaaf waa'ee Yesuus Kiristoos waan baay'ee odeesse. Meegaa amma dhalachuu kana yeroo kabajamu dhalachuun Yesuus Kiristoos keessumaa amantootaaf biyya lafaa kanaaf hiikaan inni qabu hiika akkamiiti? Akkamitti fudhachuu dandeenya? Maal inni Yesuus Kiristoos kan inni fakkeenya nuu ta'e? Maal irraa baratama? Biyya lafaa kana dararaa cubbuu irra ka jiru, rakkinni cubbuu irra ka jiru, rakkinna cubbuu kanaaf qoricha ta'ee seerri bayes hin fidu, seeraa keessaa bahuu hin danda'u namni. Namni seera baye kanaan buluu waan danda'eef Waaqayyoon ammoo qoricha ilma namaatiif yaadee gara laafina ofii mul'isuudhaaf jaalala ofii mul'isuudhaaf Yesuus Kiristoosiif ilma addunyaa tanatti as erge. Addunyaan waaqarraa fagaattee waaqarraa dudda galtee cubbuun ilma namaa guddatee namni cubbuu keessaa ba'uuf hidhaa keessa waan jiruuf hidhaa kana hiikuudhaaf Yesuus Kiristoos dhufe. Warra dhibameef fayyummaa fi qorichaa qaba. Isaayyaas irratti barreeffame sun. Inni Waaqayyoon irra jira kan jedhu. Inni hafuurri Waaqayyoo narra jira jedhe. Inni Yesuus Kiristoos sagal dhalatee booda innaa tajaajila jalqabu Luqaas irrattis kana dubbateera. Warra hidhameef hidhaa hiikuuf, warra dhibame fayyisuuf hafuurri Waaqaa narra jira ka jedhu, dibabni Waaqaa narra jira ka jedhu Yesuus Kiristoos hidhaa kana hiikuudhaaf. Dura dubbatameera Isaayyaas keessa. Dura dubbate Yesuus Kiristoos hin dhalanne waggaa baay'een dura. Namni maalirraa baragaa? Keessumaa amantoonni keenya bara kana maalirraa baratu? Maal godhaadhe? Anarraa baraa jedheera Kiristoos ofiisaas waan ta'eef ani garraamiidha jedheera. Har'a mee haala qabatamaa amantoota keenya biyya lafaa kanaa wajjin wal qabsiifne maaltu baratama? Inni fayyisaa ta'ee nuuf dhalate amala sagaleetu foon uffateedha miti gaafuma sagaleet ture sagaleen suntu nama keessa bulee foon uffatee akka keenya ta'uu kan inni barbaachiseef rakkoo keenya nuti rakkachuu nuti jiraatu ofii isaatiin nu baate jechuudha. Namni yakkee uduu jiru uumama isaa ka fakkeenya isaa uumame kanaaf garaa laafee gara laafinna ofiitiin Waaqayyoon cubbuu ilma namaa kana karaa ittiin dhiisu fala ilma namaatiif ka ta'u Yesuus Kiristoos hoolaa cincaa godhee fala godhee as erge. Dura hoolotatu dhiyaata ture dura hooloo dhiiga horiititu dhiyaata. Dhiigni horii kuni nama irraa cubbuu hin dhiqu, hin qulleessu. Dhiigni Yesuus Kiristoos immoo mataa namaa keessaa, garaa namaa keessaa, qalbii namaa keessaa ka qulleessuu danda'u dhiiga Yesuus Kiristoos duwwaadha hafuura qulqulluudhaan. Kanaaf dhiiga ofii kana dhiiga ilma ofii kana dabarsee kennee gara laafinnaaf jaalala ilma namaatiif qabu Waaqayyoon isa kanaan mul'ise. Dhalachuun kan barbaachiseef kanaaf Yesuus namarraa. Kanaaf barbaachise ilma namaatiif jedhee fannoo irratti du'uuf Yesuus Kiristoos. Paaster Laakoonii waa'ee fayyisaa Yesuus Kiristoos kana mee hammam tajaajiltaniittu? Eessa tajaajiltanii? Ka'umsi keessan eessa? Akkamitti gara amantii kanaatti immoo dhuftani mee? Waa'ee Yesuus Kiristoos kana amma fayyisaa lubbuu keessanii godhattanii kan fudhattan yoomi hammami beekama yaadattu? Yaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ka fudhadhe Ebela 26 sa'aatii 10 fi 11 jidduutti mana namaa deemee waan biraatii fi mana namaa deemee keessumattuu miira gaariidhaan hin nanne nama san bira yoo achi namicha bira deemu namichi dhibamee jira. Inni dhibamee waan naa godhuuf ture san godhuu hin dandeenye yookaan uffata wayii naa hodhi jedhee itti kenneera uffata isa hodhee naa geessuu hin dandeenye waan dhibameef dhibamee siin hodhine innaa inni jedhu garaa laafee animmoo wallaalee roobni bara sanii gizee dheeraa fuduu roobni tureera qilleensi rooba fakkaatu wayii kadaaraa kaasu baay'een dhufe. Eessa dhagaa bakki kun? Iddoon kun Shaashamanneedha. Magaaluma Shaashamannee? Magaala Shaashamannee keessatti ani haayiskuulii kifilii 11 baradhaa gizee sanii. Amantiin kun immoo akka ammaa kanallee hin babal'anne yeroo sana? Hin jiru dhossaadhaani. Dhossaadhaani kan waaqeffatanii namichi isa bira ture jennaan waa'ee Yesuus Kiristoos natti hime achumaan guyyaa san fudhadhe gooftaa Yesuus Kiristoos.
akkamitti akka fudhadhe addas naan galu waan qaxareeruu fi hin fudhadhe guyyaa sana. Maatiin hoo maal jedhan gaasa booda maaltu isin irra ga'e ari'atamni akkamii eessa jiru moo maatii yeroo sana magaaluma irra moo gara baadiyyaati? Dhaloonni kiyya yaa'u Shaashamanneenis Arsii Nageellee Arsii Lixaati. Dhaloonni kiyya Arsii Nageellee Adaabaa Xiixaa Qabalee jedhamtu keessatti dhaladhe. Maatiin koo achi jiraatan. Inuma haati koo baay'ee jibban amantaa kana. Gaafa beekanii kiyya keessaallee tokko du'ee jedhan. Amantaa kana amanuu keessanii akka isin duutanitti lakkaa'ana haati. Tokko kiyya keessaallee tokko du'ee jedhanii guyyaa sanii baay'ee balaaleffatanii ani kadhadhee waaqa kadhadhee nyaata jalqabee bakka jalaan fuutanii maaf nyaata inni jedhanii baay'ee dheekkamanii garuu maatii koo irraa rakkinni guddaan narra ga'e ka jedhu homaa hin qabu baay'ee. Isa booda ogaa gidduutti namni amantii kana silaa babbaree wal barsiisuun kun lallaafinni kun hin turre akkam gootanii barnoota utuma barattanii amantii kanatti cimstan moo gara biraa barnootaan deemtan? Amantaa kiyyas barnoota kiyyas haga takkatti gizee kufilii 12 achumatti itti fuufee bara dargii sanii yaa warra qabalee fuudhee akka biiraayii waraana deemus na godhanii turanii achi waggaa 2 walakkaa tajaajilee gara biyyaa galee achittis tajaajila itti fuufe kaambisan keessatti tajaajila kiyya itti fuufee namoonni achi keessas koottaa gooftaa fudhataa turanii achiin booda ammoo warri achi keessa jiranii nu hidhanis turani anaa fi warra hiriyoota kootiillee hidhanii turanii diqqoo isillee na tuttumaniirani baay'ee duntaane warri kuwwan hidhaa warra kaawwaniitiif tumaa warra kaawwaniitiin qixxee miti malee anis diqqoo tumamiira. Gara wangeelaa amma yeroo baay'ee gaa waamichallee jedhama baay'inaanii waamichi kun egaa amma akkamitti isin dhaqqabe egaa amma wangeelaawwi taatanii gara paastarummaatti tajaajila gaachuma keessatti hin jalqabeettaniittu akkamiin immoo guddachaa dhuftan gaa har'a waldaa meeqa akka gaggeessitan nutti himtu akka Itoophiyaatti guutuu wangeelaa yookaan mulu wangeel akka Itoophiyaatti pirezidaantiidha isinii pirezidaantii guutuu wangeelaa Itoophiyaati. Mee gara tajaajilaatti akkamiin dhuftani gaa tajaajilli keessan eessa ture? Achuma keessatti uduu tajaajilu bakkee isaan uduu jiru waamsa guyyaa duraa ka dhagaye bara 1978. Uduma kadhatanii kadhannu waaqayyoon afaan akka naa galuutti natti dubbate. Gara caalmaan ammoo iddoo maasalxanyaa waraanaa san uduu jiru achi keessatti marga keessatti jilbeeffadhee gizee baay'ee kadhadhu waaqayyoon natti dubbate. Gizee hundus bakka rafettis bakka kadhadhuttis natti dubbataa ture. Anis waan achi gal waan hin seeneef yoo galee tajaajilaa ishii jedhee waaqaan. Waadaa walii galtaniittu. Achitti innaa achi turu. Achi immoo haga galee. Abiddadha waraanaati. Achi haga galee jedhe tajaajiluun kun ulfaataa waan ta'eef yaada kootis jijjiiruu barbaadee ture. Jijjiiree hojii mootummaallee soqadhee hojii biraatis soqadhee duuna gadaa jireenya kiyya itti fuufee jedhee yaadee ture garuu hojii biraallee qacaramee ture. Inni yaada ofii jijjiiruu hin dandeenye waaqayyoon yaada ofii jijjiiruu hin dandeenye deddeebisee natti dubbatee jennaanii yaada koo warra geggeessitoota waldaatii qoodee baay'ee kunuu as ga'e amma haga waggaa 30 olii tajaajileera. Waggaa 30 ol. Waan salphaa miti. Har'a waldaan isin geggeessitanii warrumti waldaa bahanii of danda'anii waldaa gurguddaa ta'an meeqa ta'u akka biyya kanaatti? Amma akka Itoophiyaa Mulongeeliititti waldaan haadhoonii 3,527. Naannolee hundarra qabdu? Waldaan hootuu jedhamee yookaan ammoo waldaan guddattuu ka jedhamu gara 8,000ti. Amantoonni keenya ammoo gara miliyoona 10 ta'an.
kan muluu wangeelii yookaan kan guutuu wangeelaa qofti miliyoona 10 kuni daataadhaan kan qabdanidha kun. Meegaa hojii wangeelaa kana bal'isuu keessatti akkaataa kamiin waliin hojjettu misooma irrattis nageenya irrattis akka waldaatti gameega haala keessa jirrus biyya kana keessa jirra waan ta'eef waldaan haadhaadha warra rakkatanis waan hundumaaf itti qabdii hin gorsiti meesa kanatti dhufnaame haaluma biyya keenya hojii wal qabsiisaati qoonni keessan qoonni waldaa akka pirezidaantiittis immoo gahee guddaadha qabdu hanga biyya alaattis ni deemtu biyya keessas jira waan ta'eef sochiin isin taasiftan nageenya irratti hojii akkamiin waldaan gahee ishee akkamiin bahaa jirti araarallee taatee jechuudha meesa kana naa ibsaati haala nageenyaa kana irratti immoo qoonni keessan akkam turee akkam maal gochaa jirtu akka abbaa amantaa tokkotti. Gaafii gaariidha. Akka waldaatitti akka biyyaas biyyi dhukkubfatteerti nutis dhukkubfanneerra. Nageenyi isa guddaadha. Nageenyi dhabamuu kanaaf baay'ee dhukkubfanneerra. Ganamas gara waaqaa boonna galgalas gara waaqaa boonna. Imimmaan kenna waaqatti facaasaara. Garuu eega hiree kana argadhe warra hidhatee hidhannoo qabu warra biyya kana keessa jiru hundumaafuu hidhannoollee lafa kaayanii morka isaaniillee lafa kaayanii dhaabbatanii akka waliin haasayan akka waliin mari'atanii waamsa dhiyaachuu barbaada. Warri waraanni yoo dhaabbate malee nageenyi hin argamu. Yoo dhaabam warri wal waraanu yoo dhaabe malee waraanni hin dhaabatu. Warri wal lolu yoo dhaabe malee lolli hin dhaabatu. Wadhaba kanaan waraana kanaan keessumattuu akkuma kaaba irratti nageenyi kun jalqabame dhiyaa irrattis akka jalqabamu warra hidhateeru hundumaafuu maqaa gooftaatiin jaalala gooftaatiin waamsa isaanii dhiyeessuu barbaanna. Waraana kana dhaabanii akka wal wajjin mari'atan. Waraanni kuni ummata hundumaa irrattu daranama geesseera. Akka waldaatitti waldaa keenya diigamee jira. Waldaan keenya jigee jira. Gabaasni siin ga'a yeroo yerootti. Waldaa diigame ijaaruu dandeenya. Kan ijaaruu hin dandeenye namoonni qulqulloonni nurraa du'aniiran. Paastariin keenya akka paastar Kaffaaloo kan jedhamu gara warra Guduruu Wallaggaa keessa kan jiru. Astamaariin Wangeelaa Mangistuun kan jedhamu warroonni qulqulluun kunniin dhiigni isaanii jigeera. Jaarsoliin geggeessitoota waldaa keenyaa dhiigni isaanii jigeera. Namoonni kunniin namoonni baay'een nurraa dhabamanii nurraa du'aniiran. Namoota baay'een dararamaniiran. Isaanis warri wal ajjeesaaru kunis keenyumatu wal ajjeesaara. Diinni biraatti hin dhufne. Ufii wal ajjeesaaran. Isaan warri wal ajjeesu kun warra bu'aa biyya kanaaf buusuu danda'a. Warra biyya kanaaf bu'aa fiduu danda'an. Maatiin isaanii isaan dhabaara. Isaan warri wal ajjeesaaru kun warri dhiiga wal jissaaru kun warra kaleessa masoobii tokko irratti nyaate. Warra kaleessa burqaa tokko bisaan dhuge. Isa kana laalanii waraana kana dhaabanii akka nagaa buusan nageenyi akka dhalatu akkuma qara jedhitti deebi'a waraana waliin ajjeesan kana lafa kaayanii morkallee lafa kaayanii akka walii galanii waliin mari'atanii nageenyi kaaba irratti jalqabame kun dhiyaattis bayaattis kibbaattis akka ta'u kana akkan godhan waamsa dhiyeessuu barbaada akka abbaa amantaa tokko. Mees keessatti gaa waamicha guddaadha kuni jaarsi dhaga'amuu qaba abbootiin amantaa dhaga'amuu qabu warri ijoolleenis xixiqqaanis guddaa dhaga'uu qaba. Mee gaheen mootummaa maal ta'uu qaba? Mootummaadhaafis dhaamsa kana maaliif qaama lamatu wal waraanaa jira waan ta'eef
ergaan kun guutuu akka ta'u hunduma birattiyyuu qaamni mootummaas qaamni isa ilaalu abbootiin gadaas abbootiin amantaas as keessatti nageenya buusuu kana keessatti utuma warri lagaa qaban meeshaa baatus waan kana dhagaanii fudhatanii qophiin jiru maal gochuu akka qaban nuuf dhaamame isa kanas nuti. Ibidda boba'u ogummaadhaan bisaan itti buusanii dhaamsan. Bisaanis ogummaadhaan waddanii ibidda godhan. Mootummaanis ogummaadhaan ibidda waraanaa kana akka dhaabatu akka godhu isaa mootummaa kennaafis waamsa dhiyeessan akka karaa kootiitti akka abbaa amantaa tokkootti. Abbootiin amantaallee jaarsi biyyaallee isa kana jidduu seenanii nagaa akka buusan. Amma ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kabajaatii jira. Haalli biyya keenya keessa jirtu haala ulfaataa fi haala ibidda boba'u lubbuun namaa akkuma isin kaastan paasteriin amma Horroo Guduruu Wallaggaatti du'e haadholii dhaboo ta'an dhiisee akkamittiin deemaa baay'atoo jedhamu iddoo sana otoo waatuuti. Gara biraatti illee akka jalaa miliqu oolfachuu ta'uu danda'u warra kaanoo isaan kan isa tangatee deematoo jedhuuti kan lubbuunsaa darbee lubbuu namoota baay'ee dhabneerra dhugaadha. Gama kamiirraa iyyuu haa ta'u lubbuu ijoollee abbaa tokko afaan tokko dubbatantu bahaa jira gama lachuuti. Kun dogoggora seenaa keessatti dogoggora cimaadha. Yeroo ayyaana kana kabajnu oolmaa Waaqayyo nuuf oole dhiiga isaa nuu dhangalaase waliif dhiisuu sana mee namni sammuutti akka deebi'u qalbiitti akka naanna'uuf akka abbaa amantaatti akkamitti kabajachuu qabna guyyaa dhalootaa kana mee maal walii gochuu amma kan rakkate kan beela'e hedduu jira isa kanattis mee waldaa amantoota isin jala jiraniifis hundumaafuu dhaamsa akka ta'uufis yeroo ayyaana kana kabajuun namni hundumtuu maal yaadaa maal gochaa maal yaadachaa isa jedhu ergaa kana ta'uu dabarsitanii. Akka amantoota waldaa kennaatii fi kanaan duras akka beekamu warra dararamee rakkina keessa jiru kanaaf gargaarsa godhaa waan jiruu fi bakkuma jirtan hundinuu waldaan kenna hundinuu warra rakkina jiru keessa jiru kanaaf akkuma istiraakchariin mawaaqirii kennaatiin gargaarsa akka kennitanii warra kana akka gargaarsan dhaqqabdan akka gootan isin gaafachuu barbaada. Keessumattuu amantoonni Itoophiyaa Mulongeelii hundinuu waa'ee gargaarsa warra rakkatee kana akka itti hirmaattani isin gaafachuu barbaanna. Warra buqqa'e warra kalee mana qabu hadha mana ofii dhiisee buqqa'ee warra raasaa jiru. Warra kalee abbaa qabu hadha warra abbaa dhabee jiru. Warra dararama kana keessa jiru akka gargaartanii akka waliin dhaabattani isin waamu kana waamsa kana isin dhiyeessuu barbaada. Warri dhageettan hundinuu kana irratti akka hirmaattan maqaa gooftaatiin isin gaafachuu barbaada. Paaster Laakoo egaa mee faarfannaa tokko mee faarfannaa nama dhaggeeffattu hin jaallattu eeman yaada. Ayyaanni ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos wajjin wal qabatee qophii addaa si wajjin turtii taasifne keessummaa isin godhanne akka obeessitti mee faarfannaa nu affeeraati. Dhaamsa xumuraa immoo amantootuma hundumaaf amma dhalachuun Yesuus Kiristoos biyya lafaa hundaaf dhalatee biyya tokko qofa yookaan saba tokko qofaan miti afaan hundumaa irraati nu booji'ee egaa nuti tokko kanaaf mee dhaamsa xumuraa nuuf dhaama waan hafi jira hojjettan. Amaariffaan faaruun ka jiru yoo argitan kan isa fakkaatu fidaati. Akil daamaa ka jedhee taamiraata faarfate isa san. Lafa dhiigaa sun maaf jedhame wangeela irratti yeroo sana. Dhiigatu jigee dhiiga jigeessaniif jedhame. Amma warruma hidhatee jiru kanaaf amma warra hidhatee jiru kanaaf dhiinni wal jissaa jirtan kuni kama obboleessa keessaniiti. Dhiinni wal jissaa jirtan kuni keessanuma. Diinni biraa qaamni biraa isinit dhufee dhiiga wal jissaa jirtani. Dhiinni jigu kuni kan namaa gara waaqaa iyya dhiinni namaa. Dhiinni namaa kuni kan allaattiin dhugaa jiru, kan sareen dhugaa jiru,
foon isaanii kan allaattiin nyaataa jiru kuni gara waaqaa iyyaa. Isin kadhanna yaa obboleeyyan teenna. Gara maraanuu isin garaadha. Gara maraanuu isin tokkocha. Sabuma kan illee haa ta'u tokkochanu. Laga tokkocha dhuddanii masoobii tokko nyaattanii walan ajjeesinaa. Waraana kana lafa kaa'ati. Morka keessanis lafa kaa'ati. Dhiigni dhiiga soqa. Dhiiga kana waljisuu dhaabaati. Waliin mari'adha. Nageenyi karaa saniin argama. Moo'achuun nagaan argama. Inni kan moo'ate kana keessaa abbaa nagaa fideetu, abbaa burqaa nagaa, yaada burqaa nagaa fideetu isatu moo'ata. Karaa kan nagaatiin mooyunni biyya kanaaf haa ta'u, nageenyi biyya kanaaf haa ta'u, bara nagaa, bara wal ajjeechaan nurraa dhaabatu Waaqayyo nu haa godhu. Wanti xiqqoo akka irratti na dabaltaniif muuxannoo ta'a amma waraanni kaabatti dhaabate kun nagaadhaan akkasitti walitti dhufanii xumuruun kun gammachuu akkamii, nagaa akkamii, sabaachis charchii qabdu deema yaadachi guutuu wangeelaa yookaan muluu wangeeliin achi ni jira. Akkam ture amma kana wal quba qabdu ture amma bilbilli islaan turre waan dhumtuun turre mee nageenya akkasitti bu'uun kun gara kanattis akkasuma totoo ta'e muuxannoo isaallee nu ibsan. Kamitti ilaaltu akka abbaa amantaa tokkotti? Isa kana waggaa kana lamaan kana waldaa keenya warra keenya baay'ee adda fagaannee turreera. Waldaa 60 olii qabna achirra 65 haga 65 qabna biyya san keessa. Tajaajiltoota gara 75 qabna. Warra guutuu gizee paastorotaaf wangeelaayini 75 qabna. Naannoo Tigraay keessa. Naannoo Tigraay kana isaan kana keessa adda bannee turre. Garuu mootummaa irraan gaafannee karaa UN'tiin damooza isaanii ergaa fi turre. Na damooza isaanii geessanii dhiyoo kana dhufaniiranii akkuma baay'ee gammachuu yaada isaanii dhageenye isaanis baay'ee gammadanii nutis baay'ee gammanneerra. Na gammachuun kuni kan kaaba irratti ta'e dhiyaa irratti ta'u irra jira. Dhiyaa irratti ta'u irra jira. Kanaafi dhiiga nama keen warra qulqullootaatitu jigaara. Akkuma qara hime waldaan keenya jigeera, waldaan jiguu keessiitii fi dhukkubbii nu dhalateera. Waldaa jige garuu ijaaruu dandeenya. Nama ijaaruu hin dandeenye. Daa'imni qawwee kaasee hin deemneen. Jaartiin qawwee kaaftee hin deemneen. Jaarsi qawwee hin baatee hin deemneen. Warri nu qulqulloonni baay'eetu dhumaara iddoo kanatti tasaan. Isaan duwwaa utuu hin taane isinis warri wal ajjeesaaru kuni kenna. Isintuu nurraa wal ajjeesaara. Isintuu nurraa du'aara. Abdii biyyaatitu wal ajjeesaara. Durummaa biyyaa ka fiduu danda'u. Mataa keessaniin ka biyya tana durumsuu danda'u. Wal ajjeesaartanii. Wal ajjeechaa kana dhaaba. Qawweellee lafa kaa'a. Morkallee lafa kaa'a. Nagaa ammoo yaadhaa. Maqaa mootii nagaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin kana isin gaafannaa. Nageenyi biyya keenyatti haa bu'u. Inni lolu yoo lola dhaabe malee lolli hin dhaabatu. Inni wal ajjeesu yoo wal ajjeesuu dhiise malee ajjeechaan hin dhaabatu. Kana akka gootan maqaa mootii nagaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin isin gaafadha. Paaster Laakoo Badhaasoo egaa waamicha koo yookaan immoo yeroo keessan bal'aa kan akkasittiin baay'ee hojii isin ulfaataa charchii hedduu akka biyya kanaatti baay'inaan gaggeessitan kanarraa wantoota hedduu isin dhufurraa yeroo bal'aa akkasii naa kennitanii na wajjin waan turtii taasiftanii ayyaana dhalachuu Yesuus Kiristoos kan bara 2015 akka lakkoofsa warra Awurooppaa faranjootaatti immoo 2022 saditti ce'uuf jedhu isaanii 22 xumuraa. Egaa baga geessanii baga waliin geenye yeroo bal'aa waan naa kennitanii yaada bal'aa ergaa bareedaa ergaa gurguddaa waa'ee nageenyaa irratti waa'ee obbolaan wal ajjeesaa jiru kanarratti xumura akka argatu ayyaana kana barii misiraachoo
akkuma dhalachuu Yesuusiin misiraachoo nageenyaa misiraachoo fayyinaa argame kana akkasuma misiraachoon nagaa biyya kana keessatti akka ta'u dhaamsa gurguddaadha kan dhaamtanii ulfaadhaa galatooma akkuma isin dhaamtan kanadha ergaan keessanis dhagahamee fudhatama argatee rabbis gidduu galee nagaa kana biyya kanaaf akka fidu hawwii hunda keenyaati galatooma. Daawwattoota keenya egaa turtiin nuti paaster Laakoo Badhaasoo waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaatti pirezidaantii waldaa guutuu wangeelaa Itoophiyaa ta'a wajjin turtii taasifne kanumaan xumurra ayyaanni kun ayyaana nagaa ayyaana gammachuu ayyaana tokkummaa ayyaana jaalalaa hunda keenyaaf haa ta'u jenna ergaa gurguddaadha kan isaan dabarsan waa'ee nageenya irratti keessumaa adda baasanii obbolaa wal ajjeesuun gaarii akka hin taane hundumtuu taa'ee akka mari'atu tokkummaadhaan jaalalaan dhiigni dhangala'uun hafee gar tokkotti akka deemnu qalbiitti deebinee walteenyee akka mari'annu mariidhaan hundumtuu akka furamu ergaa guddaadha abbaan amantaa kun kan isaan nu dabarsan guddaa isaan galateeffanna qophicha kanumaan xumurraa qophicha qopheessuun ani Abdiisaa Fufaan ture ogeettiin kaameraa Hawwii Gurmuutii ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u turtii gaarii. Daangeffamaa yaadaa siif hin qabu ilaalcha koo jaallaan siif qajeelcha daba dubbadhee hamaan ba'u halkan bulchee guyyaa sinna oolcha barsiifatee qabu adeekkarsa.